keenya har'aa kan ta'e lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Horroo ganda Gitiloo Daalee bakka Hagaloo jedhamutti gaafa onkoloolessa 10/2024 ijoollee keessan laga jiran galchaa jechuun murni bilisiginnaa uummata jumlaan hidhuun dhagahame. Hidhaa jumlaa dabalatee dararaa uummata Oromoo irra gahaa jiru irratti marii sagaleen bilisummaa Oromoo jiraataa ona Horroo sodaa nageenyaaf akka maqaan isaanii dhahamu hin barbaanne waliin taasisne gama keessaniin geenya. Hundumaa hagamaa itti akka nu hordoftan isin affeera amma gara oduuttanii isin dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kana qabnu isin dhageessisna Anshuun Buraa Odaati. Godina Horroo Guduruu Wallagga ona Horroo ganda Gidiloo Daalee bakka Hagaloo jedhamutti onkoloolessa 10/2024 ijoollee keessan waraana bilisummaa Oromoo waliin jira jechuun piipin uummata nagaa mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen keenya achii nuuf ibsan. Akka maddeen keenya achii nuuf ibsanitti mootummaan abbaa irree piipin daa'imman haga manguddoo ganna 90tti hidhaatti guuraa akka jiran maatiin nuuf ibsanii jiru. Haaluma kanaan namoonni ammaaf maqaan arganne obbo Lammeessaa Dheeressaa umrii ganna 70, haadha warraa obbo Lataa Tuggii umrii ganna 63, haadha warraa obbo Urgeessaa Ayyaanaa umrii ganna 87 fi kan ammaaf maqaan hin beekamne hedduu hidhaatti guuraa jiru jedhamee jira. Hordoftoota keenya dhimma jumlaan hidhamuu uummata ona Horrootti raawwate kanarratti jiraataa sodaa nageenyaaf maqaa isaa hin ibsine waliin sabaa'oo marii taasisee jira. Oduun booda isiniif dhiyeessina. Hawaasni idila addunyaa sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru isa yaaddessuu ibse. Sarbiinsi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti muddachaa jira isaan yaaddessuu ibsuun mootummaan marii nageenyatiin rakkoo jiru akka furu biyyoonni 45 gaafatan. Ibsa biyyoonni miseensa mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN 57ffaa irratti onkoloolessa 10 baasaniin biyyattii keessa rakkoon jiraachuu himaniiru. Sarbiinsa mirga qaamolee mootummaa fi miti mootummaa raawwatan kan akka hidhaa jumlaa, ajjeechaa, dararrii, humnaan dhabamsiisuu, haleellaa korniyaa fi balaa lammiilee nagaa irra gahu yaaddessaadha jedheera. Mirga yaada ibsachuu, mirga walgahii gaazexeessotaa fi dhaabbilee siviilii ugguramuun isaan yaaddessuu akkasumas dhaabichi ibsee jira. Waliigalteen Piriitooriyaa hojiitti akka hiikamus biyyoonni kunneen gaafataniiru. Nageenya itti fufaa mirkaneessuuf waliigalteen raawwatame kabajamuun barbaachisaa ta'us eeranii jiru. Itoophiyaan beekamtii imaammata ce'umsa haqaatiif kenniteef beekamtii kennuun mootummaan ce'umsa amansiisaa miidhamtootaaf beenyaa kafaluu fi adeemsa ce'umsa haqa qabeessa fi bilisa ta'e kan seera idila addunyaa kabaje hojiitti akka hiikus biyyoonni kunneen gaafatanii jiru. Naannoo Oromiyaa godinaalee fi onoota waraanni bilisummaa Oromoo fi humnaan mootummaa wal waraanaa jiranitti uummanni nagaa miidhamaa jiraachuu jiraattonni himan. Godina Wallagga Lixaa onoota Beegii fi Qondaalaa akkasumas godina Qeellam Wallaggaa ona Sayyoo Walal keessatti guyyoota 4 darban gidduutti namoonni nagaa ja'a ajjeefamuu jiraattonni ni dubbatu. Godina Salaalee ona Dharratti immoo kaleessa waraana humnoota lamaan gidduutti taasifamaa turen namoonni nagaa 13 humnoota mootummaan qe'ee isaanii irraa qabamuun fudhatamanii jiraachuu maddeen keenya nuuf ibsanii jiru. Humnoonni mootummaa namoota nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu ittiin jechuun ajjeesuu, hidhuu fi sarbiinsa mirga adda addaa irratti raawwachuu jiraattonni godina kanneen himuun godina Wallagga Lixaa ona Qondaalatti torbanuma kana keessa qonnaan bulaan tokko yakka malee ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Ona Beegittis hojjetaa safartuu lafaa kan ta'e Jibril Balaachoo kan jedhamu humnoonni mootummaa halkan sa'aatii 8tti mana isaa deemuun qabanii ajjeesuun karaa irratti gatanii deeman jedhu jiraattonni. Humnoonni mootummaa kun ni deebisne jedhanii maatiidhuma isaa biraa fuudhanii gadi ba'uun ajjeesan jedhu jiraattonni. Godina Qeellam Wallaggaa ona Sayyoo Walal ganda Laaloo Galaattis ijoolleen nama 3 waraana bilisummaa Oromoo agarsiiftan jechuun itti seenanii ajjeesanii biraa deeman jedhu jiraattonni. Ijoolleen kun barattoota kutaa 7 fi 8 ta'uu kan ibsan namoota dhimma daangaa lafaa irratti wal dhabuun mana murtiitti wal himatanii jiraniin maqaa sobaa itti moggaasanii humnoota mootummaa kana itti waamanii ajjeesisan jechuun maddeen keenya achii nuuf ibsanii jiru. Baatii darbe keessa gareen TPLF Debrasiyoon Gabra Mikaa'el Dr. Dursan miseensota dhaabichaa yaa'ii 14ffaa TPLF qoodiinsa aanga'oota olaanoo jidduutti gaggeeffame irratti hin hirmaatinii fi kanneen bulchiinsa yeroo Tigraay keessatti argaman miseensota koree giddugala keessaa baasuu beeksisee ture. Pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa fi itti aanaa dura taa'aa dhaabichaa obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree giddugalaa 17 komishinii to'annoo dhaabichaa irra jiran onoota kibbaa fi kibba bahaa Tigraay akkasumas saalee magaalaa osoo yaa'ii kana irratti hin hirmaatin hafan. Yaa'ii falmisiisan boordiin filannoo biyyaalessaatiin beekamtii hin argatin kan hordofuunis pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa TPLF bakka hin bu'an jechuun aangoo akka ka'an gareen Debrasiyoon fa'ii ibsee jira. Bulchiinsi obbo Geetaachoon dursu gama isaaniitiin ibsa baaseen fonqolcha mootummaa ifa jechuun balaaleffachuun garicha irratti tarkaanfii seeraa akka fudhatuu fi miidhaa sababa kanaatiin qaqqabu kamiifuu itti gaafatamaa akka hin taane beeksisee jira. Tajjabdoonni naannicha keessatti argaman BBC'n dubbises ajandaa hooggansa dhaabichaa godhaa jiru kunis akka gara uummataatti akka hin dabarree fi uummata irratti haala rakkisaa uumuu akka hin oolle himee jira. Somaaliyaa, Eertiraa fi Masriin Soomaaliyaan daangaa lafaa fi galaana ishee akka eegdu tumsuuf walii galan. Eertiraa, Masrii fi Soomaaliyaan marii gamsadee kaleessa onkololeessa 10/2024 Asmaraatti taasisan booda ibsa waloo baasaniin Soomaaliyaan daangaa lafaa fi galaana ishee akka eegdu tumsuuf walii galu beeksisan. Dureewwan biyyoota sadan marii isaaniin qormaata keessoo fi alaa adda addaa Soomaaliyaan muddachaa jirtu furuu irratti xiyyeeffachuu isaanii ibsichaan eerameera. Birmadummaa, walabummaa fi tokkummaa daangaa biyyoota naannichaa kabajuun barbaachisaa ta'us ibsanii jiru. Marii gamsadee kanaaf pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohammadii fi pirezidaantiin Masrii Abdel Fattah al-Sisi onkololeessa 9 fi 10
walduraa duuban Asmaraa galuun isaanii ni yaadatama. Wayitaa buufata xiyyaara Asmaraa ga'anis pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqiitiin simatamanii akka ibsi waloo kun jedhutti pirezidaantonni sadan waraanni biyyaalessa Somaaliyaa shororkeessummaa bifa hundaan akka ittisu, daangaa lafaa fi galaana biyyattii akka eegu, akkasumas tokkummaa daangaa biyyattii akka eegsisuu fi akkaataa tumsuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Mariin kun kan gaggeeffame waliigaltee wal hubannaa ulaa galaana Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduu jalqaba bara 2024 mallatteeffame hordofee gaanfa Afrikaatti muddamni yeroo dabalaa dhufettidha jedhame. Dhuma baatii hagayyaa darbetti xiyyaaronni waraana Masirii C-132 meeshaa waraanaa gurguddaa fe'anii Moqaadishoo ga'uu isaanii hordofee muddamni kun daran dabaleera jedhame. Dabalataan si'a lammataaf dooniin fe'umsa waraana Masirii fulbaana 22 meeshaa waraanaa gurguddoo fi misaa'ilaa fi har'a xiyyaara waraana fe'ee buufata doonii Moqaadishoo ga'uu haala jiru wal xaxaa taasisee jira. Hooggantoonni kunneen tattaaffii mootummaa Eertiraa fi Masirii tasgabbii Somaaliyaa tumsuuf deeggarsa taasisan simataniiru jedhe ibsichi. Akkasumas Masiriin bu'uura humnoota nagaa kabachiisaniitiin loltoota ishee Somaaliyaatti bobbaasuuf gaaffii dhiyeessuu ishee ibsameera. Xumura walgahii kanarratti biyyoonni sadan gama hundaan wal tumsuuf koree ministeerota dhimma alaa Eertiraa, Masirii fi Somaaliyaa hammate hundeessuuf walii galuu isaanii ibsameera. Maddi eesiidha. Naannoo Amaaraatti hidhattoonni baankii cabsuun qarshii miliyoona 67 ol saamuu beeksise. Waldhabdee humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduu gaggeeffamaa jiruun raafamaa kan jiru naannoo Amaaraatti dhuma torban darbee hidhattoonni baankii lama cabsanii qarshii miliyoona 67 ol saamuu ibsame. Taateen kun kan raawwatame fulbaana 25/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dameelee baankiiwwan Absiiniyaa fi Tsahaay jedhaman irratti ta'uu hojii gaggeessitoonni baankiiwwan kanneen wabeeffachuun korporeeshinii miidiyaa Amaaraa gabaaseera. Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Horroo ganda Gitiloo Daallee bakka Hagaloo jedhamutti gaafa onkoloolessa 2024 ijoollee keessan laga jiran galchaa jechuun manni bilisiginaa uummata jumlaan hidhuun nagaamee jira. Dhimma kanaa fi kanneen biroo irratti sagaleen bilisummaa Oromoo jiraata naannichaa tokko dubbisee jira. Jiraataan naannichaa sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka dhaamu hin barbaanne turtii nu waliin taasisan akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Hello. Akkam nagaa ooltanii? Nagaa jettu naguma akkamii? Jirtu akkamii? Nagaa galata Waaqayyoo. Sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii bilbilaa jira. Waaqoon olee naan jedhu. Ayyee. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Horrootti rakkoon garaagaraa akka jirudha. Uummanni kan himaa jiru. Isa keessaa immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuutiin uummata jumlaadhaan qabanii akka hidhaa jiran nutti himanii. Isa kana immoo akka jiraataa naannoo saniitti haala ta'e itti dhiyeenyaan quba qabdu. Haala qabatama naannoo sanii akka nuuf himtaniif isinii bilbille. Mee maaltu ta'e achirraa kaanu? Godina kana keessatti rakkoo gurguddaatu ture. Durumaan jalqabee erga mootummaan bilisiginnaa mootummaan ta'e jedhee asitti rakkoo gurguddaatu jira. Haa ta'u garuu isaa asitti immoo yeroo iyyoo kana godinuma kana keessatti dhimma ganda ijaaruu jedhuun milishootaa fi kaabinoonni PP ta'an gara baadiyyaatti bahanii jiru iddoo tokkotti. Ganda ijaaruu yoo jettan maal jechuudha? Akkamii maal isaati kan ijaaramu? Caasaa haaraa gandaa jedhameeti yeroo dhiyootti mootummaan Oromiyaa waan labse tokkotu qaba. Isaaniin gara ganda baadiyyaatti baasa. Kana jechuun bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaattuu caasaa haaraa jedhanii gara gandaatti gadi diriirsanii jechuudha. Caasaa haaraa gadi diriirsanii sanaan wal qabatee gara baadiyyaatti asii amma gaafa sagal onkoloolessa 9/2024 Ayyee. Ganda baadiyyaa Gitiloo Dalee jedhamu kana deemanii waraanni bilisummaa Oromoo asiin darbeera beektu isin ijoolleen keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru jedhanii uummata baay'ee hiraarsaa jiru. Akka fakkeenyaatti yoo kaasuu barbaanne bakkuma kana Gitiloo Dalee bakka Hagaloo jedhamtu keessaati gaafuma sagalis gaafa 10 onkoloolessuma kana keessa. Ayyee. Obbo Lammeessaa Dheeressaa nama umuriin isaa yoo xiqqaate 70 ta'u qabanii deemanii akkasumas immoo obbo Lataa Tuggii kan barbaadanii manaa dhabnaan haadha manaa isaa fudhatanii deemanii akkasumas obbo Urgeessa Ayyaanaa kan jedhamus ijaarsa umurii 80 kan ta'u isaaniinis manaa dhabanii haadha manaa fudhatanii deemanii hinqaa keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jiratanii amma gara waajjira poolisii aanaa Horrootti geessanii achitti raarsaa jiru jechuudha. Amma sababni guddaan isaan qabanii raasanii fi ijoollee keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira galchaadha moo maalidha waan isaa? Hayyee ijoollee keessantu waraana bilisummaa Oromooti. Akkasumas hin nyaachiftu hin obaastu waan ta'eef warreen kana diina keenya maaliif nyaachiftu maaliif obaastu ijoollee keessantu keessa jira yookaan galchaa kan kanaan alaa immoo isintu itti gaafatama jedhanii kana gochaa jiru. Namni umriin isaa waggaa 18 ol ta'e fi murteeffatee na baasa jedhee kallattii san qajeele maatiin gaafatamummaa isaatti qabaate akkamitti dhaqee galchuu danda'a? Sababa ilmaan isaanii iddoo akkasii jiranii fi maatiin maaliif itti gaafatamummaa jalaa bahuu dadhabee yeroodhaa yerootti maqaa kanaan maatiin maaliif miidhama? Isa kanarraa namni qaama waan kana isaan gaafatu dhugaan jiru kana jedhee waan ittiin hin qabu deebii maal argata yoo jiraate ta'e? Isa kana namni nama dhaga'u hin jiru biyya kana keessatti amma waa'ee seerri biyya kanaa fi heerri biyya kanaa lafa taa'eeti hamma sa'aatii kanatti namatu seera ta'e akka namni jedhetu ta'a malee heerri biyya kanaa wanti hojiirra oolu tokko iyyuu hin jiru. Akkasuma ijoolleen kun amma ijoolleen isaanii yoo laga jiraatanis namoota umurii 18 oliiti nama 18 olii immoo abbaa isaatu hooggana malee maatii isaatu isa hooggana miti. Kanaaf isa kana immoo yoggaa ani hin danda'u ani ofii kooyyuu naanuu nadidee diina jalaa badeera eessa akka jiru iyyuu hin beeku inni kaan immoo mana hidhaatiif badee siintu hidhe mana hidhaatiif badee yoo jedhamu ni soobdaa isintu baaseera jedhanii hiraarsuun achi namni taa'ee nama aggeeffatu hin jiru akka godina kanaattis yoo ta'e akka aanaa kanaatti namni tokko nama aggeeffatu hin jiru jechuudha. Tole amma maatiin hidhamanii raarfamaa jiraman kun dhaqxanii waan gaafattan qabdu nyaata geessaa fi jirtu maal jedhaniin qofa tarii
sababa maqaa ijoollee isaaniitiin achitti haga yoomitti raarsu moo maqaa mirga ofiitiin waan gadhiisuuf jirantu jira? Ai wanti jiru hin jiru amma hidhanii sana booda namni waajjira poolisii gale jennaan namni nama gaafatu hin jiru ji'a 5 ji'a 6 hidhanii gaafa barbaadan gadhiisuun ala wanti gaafatamus hin jiru namni nama gaafatu hin jiru maatiin yoo jira qabaate firri yoo qabaate chumatti buddeena namaa keessaan ala wanti nama gaafatu hin jiru maatiif duraan seeraan hin qabamne waan ta'eef wanti seeratti hirkatee namni gaafatamee yakkasaa baree yookaan yakkasaatti gaafatamu tokko hin jiru hidhanii makaa'uu qofaadha jechuudha. Amma specific addatti kan hidhu qaama kami maqaama nageenyaa yoo jedhamu milishaan gandaa jira poolisiin ummataa poolisiin naannoo jira raayyaa ittisa biyyaa kan jedhamu waraanni jira. Kaabinee fi kaadireen warri huccuu sibiilii uffatanii deeman ajandaa murna bilisiginnaa kana balballoomsan jiru. Isaan keessaa namni qabee uummata kana hidhu kami? Sababni isaa maali amma keessinaan jettanitti sababa caasaa diriirsuu jedhuun uummata keessa kan gaddeemeetiin waan labsu caasaa kaabinee fi kaadireeti. Isaanumatu sadarkaa sanitti uummata hiraarsuu irratti aangoo qabaatee ofii isaaniitti geessumoo caasaa nageenyaa kan jedhamu kan waraanaa yookiin kan poolisaatiin kan uummata kana qabanii isaanii jiran. As keessatti amma kaabineen isin nama qaba, milishaan isin nama qaba, poolisiin isin nama qaba, makalaakaan isin nama qaba, dhimma nageenyaa keessa namni hojjetaan siviilii illee nama qaba. Wanti beekamu jiru amma biyya kana keessatti rakkoo guddaatu jira. Kan seerri laatee fi poolisiin kan nama gaafachuu qabu abbaa barbaadeetu nama gaafata. Haa ta'u garuu hundumti isaanii amma iddoo tokkotti waliin deemuu amma kana kan raawwate milishootaa fi kaabinoota ganda sanatti ramadamantu kana raawwate irra caalaan poolisoota tokko lama keessa jiru milishoota irra caalaan yakka kana raawwachaa jiru yoo barbaadan immoo shaneefuu hin laattu nyaatanuufis laadhaa jedhanii uummata ilaalchaa jiru jechuudha keessa deemanii. Amma akka isin fakkaatutti maafii waan kana itti dhiyeenyaan quba qabdu haala qabatama naannoo sanii beektuufi kan isin gaafachaa jiru. Yoo akkas jiran kana dhuguma uummanni kun ijoollee waraana bilisummaa Oromoo waan nyaachisuuf immoo sababa bilisiginnaa deeggaruu qabdu miseensa keenya ta'uu qabdu deeggaruu qabdudha. Nama miseensa paartii kanaa ta'e yookiin deeggara paartii kanaa ta'e paartiin deeggarre hiraasumoo dhugama akka isaan jedhanii uummatumatu ijoolleedhaaf jedhee jara kana ofirraa qopheesse tarii isaaniif haaloo ba'uuf kana godhuta. Lakki ofirraa isaan haaloo ba'uu otoo hin taane yeroo wanti kun ilaalamu amma uummanni kun qotee bulaadha waan beeku iyyuu hin qabu otoo abbaan barbaadeyyuu deeme qawwee baata taanaan eenyu akka ta'e hin beeku yookaan qaama mootummaa ta'a yookaan qaama hidhatee laga keessaa socho'u ta'a wanta beeku iyyuu hin qabu uummanni yoo biddeenaa kennee humna isaatii olii nama meeshaa baatu kennuu ni danda'a wanta sodaatuuf jechuudha. Kan kanaan alaa immoo isaan hundinuu dirqama miseensuma bilisiginnaa ta'uu qabdu kan jedhu ejjennoo qabatanii ka'anii waan ta'eef isa kanadha malee waan deeggartu nyaachiftu qofaa yoo otoo hin taane dirqama akka bilisiginnaa yaadutti yaaduu qabdu akka bilisiginnaan bulutti buluu qabdu waan jedhu qabatanii socho'aa jiru waan ta'eef amma walumti isaayyuu waan uummata kana rakkise akkaataatti bahee galu akkaataatti oomisha isaa oomishatu abeetu baay'ee rakkachaa jira inni kaan baqatee laga keessa jira amma namoota maqaatii dha'een ala warran maqaa isaanii illee ammaaf hin beekne baay'eetu jira baay'ee qabanii guyya lama qabanii fidanii as bulchiinsa aanaa horroo waajjira poolisii keessatti hiraarsaa jiru jechuu barbaade. Tole jiraataa ona horroo guduruu laggaa sodaa nageenya maqaan keessan akka dhamu hin barbaanne yaada gaariidha kan isin nu kaasaa jirtanii dhugaadha. Murna bilisiginnaa kana deeggaruu qabdu miseensa keenya ta'uu qabdu yoo ta'uu baate ammoo akka nu jennetti buluu qabdu inni jedhu guutummaa goleelee Oromiyaa keessa jira. Haa ta'u malee addatti Oromiyaan naannoleen daangaa Amaaraatiin wal daangessan kunneen lola lakkuu yookiin rakkoo lakkuu keessa jiru. Innis maaliif tokko qaamni nageenyaa ofiin jedhu kan silaa mootummaa bakka bu'ee ergama mootummaa qofa qabatee deemu ana deeggaruu dhabdee akka nu yaannutti yaada akka nu isin hin jenne qofa godhaa kan jedhuun maqaa garaagaraatti moggaasuun uummata kana iraarsa. Gama biraatiin ammoo finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa babal'ifannaa lafaa fi saamicha qe'ee fi qabeenya uummata Oromootiif bobba'an yeroodhaa gara yerootti daangaa babal'ifachaa qabeenya uummata Oromoo saama uummata Oromoo meeshaa murni mootummaaf hin jedhu kun kanaan dura hidhachiiseen uummata kana hiraarsaa yeroo itti jedhamtu jira. Kanaaf uummanni kun amma maal ta'uu qaba jettanii yaaddu? Aga yoomitti gidiraa kana hararaafama kana jala aga yoomitti jiraata? Falli maali jettanii yaaddu? Akka jiraataa haala qabatama naannoo keessanii kanatti dhiyeenyaan quba qabdaniiti. Shaarii godina kana keessatti rakkoon gurguddaan gama finxaaleeyyii Amaaraanis akkasuma gama PP kanaan rakkoo gurguddaatu tahaa as gahee harasitti jira. Haa ta'u garuu uummanni waan inni gochuu qabu tokkoof tokko qabsaa'uu qofa ofirraa konkolchuudhaaf PP kana yookaan murna mootummaa fakkaatee mootummaadhaan hin jedhee uummata hiraarsu kana tokkoof tokko maal gochuutu isarraa eegama waan ati jette kanaaf qabsaa'ee qabsoo isaatiin lafee isaatti cabsee dhiiga isaatti dhangalaasee yoo ofirraa konkolcheen achi kan baduu gahee maa jedha Oromoon bishaan baduu gaheen ajaa'idha. Kanaaf wanti si balleesseen badaadha waan ta'eef isa kana uummanni Oromoo waliin ta'ee tokkummaatiin qabsaa'ee ofirraa kaasuun kan yeroon barbaadu jechuudha. Kan har'a yookaan boru jennu miti. Ammaan qabee uummanni Oromoo kun tokko tahee yaada tokko qabaatee ofirraatii yoo qabsaa'een ala wanti bu'aan argamu tokko hin jiru. Maaliif guyyaarraa guyyaatti wanti ta'u qotee bulaa irratti wanti ta'u dubartoota irratti wanti ta'u waan nama qaanessaati waan safuu Oromoo keessa hin jirretu raawwatamaa jira naannoo kanatti godina kana keessatti maaliif gama faannootiin yoo jenne mootummaa waliin quba qabu maaliif bulchitoonni naannoo kana kaabinoonni naannoo kana namoonni isaanii quunnamanii sababa shanee balleessuutiin rakkoo kana uumani baay'inaan waan jiraniif shanee jedhu shanee isaan fidanis hin beeknu ni waraanni bilisummaa Oromoo sirriidha isaanis akkuma beekani laga keessa akka socho'u beekamaadha qabsootti jira sana bukkee dhaabatee uummanni kun ofirraa qabsaa'uu qofa tokko ta'ee ofirraa qabsaa'uun ala wanti godhamu tokko illee hin jiru kanaaf anis asumaan ergaa godha dabarsuu kan hin barbaadu uummanni Oromoo akka Oromootti kan godina horroo guduruu qofa osoo hin taane tokko ta'ee wal dubbisee walii galee qabsaa'ee mirga isaa kabachiifachuun dirqama yeroo kanaati jechuudha.
Ayyee fayyaata waan gaariidha kan isin kaasan dhugaadha. Falli jiru Oromoon qabsoo roga hundaa cufa finiinsuudhaan mirga isaatii yoo falme qofaadha. Rakkoo kana jalaa bahuu kan danda'u. Yeroo dhagaa yerootti garuu maali murni bilchiginnaa ofiin jiru kuni bulchiinsa isaanii waggaa jaha kana jalatti raayyaa sooshaal miidiyaa jedhanii nama dantaadhaan sossobanii yeroo qabsoo Oromoo ukkaamsuudhaan akka waan Oromoon mirga argateetti aangoo polotikaa qaamni dhuunfatee biyyattii kana geggeessaa jiru sabaan Oromoo akka ta'etti Oromoon rakkoon isaa kanaan dura gaaffiin Oromoo gaafataa ture gaaffii biyya kana dhuunfatee biyya kana bulchuu akka ta'eetitti kan amma biyya kana qabatee masaraa 4 kiiloo 4 dhuunfateetiin hin bulchaa jiru ijoollee abbaa gadaa akka ta'etti kanaan booda aangoon warka seenin warka ba'uun qabu Oromoo waan barbaadu irra gaheera inni hafe waan xiqqoodha sabe kana immoo dhawaataan bira geenne jedhanii yeroo itti olola hin jirre oofantu jira kanaan wal qabatee yeroodhaa gara yerootti lixa Oromiyaa kana keessaa iyyuu Wallaggaa Arfan keessatti maal ta'aa ture ummanni sabaan Amaara ta'e kan Wallagga keessa jiru jira ummata Oromootii fi ummata sabaan Amaara ta'an lixa Oromiyaa Wallaggaa keessa qubataa turan baroota dheeraaf jiraataa turan akka waan bara yeroo dhiyoo kana keessatti ummanni Oromoo ofirraa jibbee ofirraa buqqaasee itti duulee boortaadhaan buqaa jedhee ethnic cleansing jedhan kana itti geggeesseetti itti haasayaa turan. Kanaan wal qabatee ni yaadanna waggoota 3 arfan darbee gullisotti nama 200 oltu ajjeefame jedhanii paarlaamaa irratti iyyaa turanii qorannoo mirkaneessan jiru wanti sun deemee soba ta'ee achas deemee barattoota 18 sabaan Amaara ta'antu Wallagga keessatti ukkaanfame jedhanii isaan immoo kan ukkaamse waraana bilisummaa Oromooti jedhaa ololaa turanii dhiyeenya kana ammoo waanuma yeroo san ololaa turan deebi'ee ammoo fiild maarshaal jeneraal Biraanuu Juullaa miidiyaa tokko irratti haasaa taasisaniin ijoollee san kan ukkaamseetiin hin jedhu nama Caalaa jedhamu Jaal Caalaa jedhamu yookaan nama Gondaree jedhamu tokkotu fuudheetiin miseensa abiniif kenne ijoollee nama gara Baardaaritti ukkaanfamanii jiranii barbaadaa jirraa jedhu. Amma immoo Oromoon akka waan hin balleessine Oromoon yakka wayiitu akka hin qabne ragaanuu bayan. Kanaan dura immoo Oromoon kun akka waan yakkamaa ta'etti miidiyaaleen Habashaa kun wal harkaa fuudhee Oromoo Amaara eenyummaa isaatiin Amaarummaa isaatiin jibbanii lixa Oromiyaa Wallaggaa keessaa sababa Amaara ta'e qofatti duulanii baasan jedhanii saboota lamaan wal rukuchiisuudhaaf ummata nagaa waliin jiraachaa ture akka waan ummanni Oromoo jibbiinsa addaa ummata kanaaf qabu fakkeessanii Oromoo irratti duulchisaa turan miidiyaan keessaa fi alaa osoo nafne jechuudha. Kana kan duuba dhaabbatee rakkoo akkasii xaxaa ture shira akkasii kan xaxaa ture qaamuma mootummaa ofiin jiru kana. Gama biraatiin faannoo mataa isaatu faannoon gaachina kennaa golgaa ta'uu qaba jedhee kan labse muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed. Addatti ammoo faannoon saba isaatiif akka barbaadetti hidhatee loluu qaba jedhee kan labse ifatte ammoo miidiyaa irra jira. Waan barbaade sarchi godhee argachuu danda'a. Itti aanaa muummicha ministeeraa duraanii kan turan obbo Dammaqee Mokonnon. Yeroo ofii isaaniitii ammoo faannoodhaan walitti bu'iinsa uumanitti faannoo hamaa godhaniiti waan kana haasayan. Oromoon burjaajii akkasii keessaa bahuu akka qabu qaamni mootummaa dhufiin jiru kun sirna isaa aangoo polotikaa isaa dhuunfate kana qofa kabashiifachuuf jedhee yerootti olola jiruuf hin jirre bixxelee uummata jidduutti uumee rakkoo akka hin uumneef burjaajii akkasii keessaa bahee falli waaraan jiru akkuma dura jettan qabsoo godhuu qofa akka ta'e maal dhaantan uummata keenya maaf kana jedhaa uummanni wallaaleetii miti garuu ammallee irra deebanii warri raayyaa sooshaal miidiyaa jedhamu kun yerootti waan murni bilchigaatti itti kenne kana qofa fudhateet yerootti waan akkasii oofaa jiru uummanni keenya kanaaf akka hin gowwoomfamneef isin ammoo akka jiraataa naannoo sanitti haala jiru rakkoo uummata keessanii isintu beeka olee bultii uummata kana argaa jirtu dhagaa jirtu kanaaf addatti maal dhaamtuufi waan amma qabxiilee amma isinii kaase kanaan wal qabsiiftanii. Hayyee galatoomi maali yoo jette rakkoon biyya kanaa yoomiyyuu qabeessaadha maaliif yoggaa faannoo wajjin walitti bu'anii isa kaan jaallachuu fakkeessanii yeroo waraana bilisummaa Oromoo wajjin walitti bu'anii isa kaan jaallatu fakkeessanii maali kun tokko rukutuu kan jedhudha maali tokko qabatanii ammati nama lama al takkaatti loluurra nam tokko jaalallee fakkeessite isa tokko jibbamaa fakkeessite waliin itti duuluufi malee mootummaan kun eenyuufu saba isa kamiifuu ani dhugaadha akka mootummaatti yoo lakkaa hubanneyyuu saba isa kamiifuu bu'aa buusa jedhee akka nama tokkotti yaadu maaliif uummanni yeroo kana keessa bara kana keessa akkaataatti jiraatuuf akkaataatti rakkatu wanti argamu amma yeroo kana otoo rakkinni qaala'insi jireenyaa jiru rakkinni waraanaa otoo jiru yeroo kanatti amma akkuma argamu manneen uummata magaalaa keessatti diigamaa jiru baay'ee nama dhibaa akkuma beekamu hedduu hundattas magaalaa Shaambuu keessatti illee baay'ee manni diigamaatii jira jechuudha kaffaltii tokko malee kaasaa tokko malee maaliif kuni daarekshinii namaa yaada namaa hatuudhaaf isa kana immoo uummanni isa kana beekee qulqulleessee beekee daarekshinii mootummaan hatuudhaaf gaafii ani waraana bilisummaa Oromootu ajjeeseedha nama ajjeese gaafii ofii ajjeesee faannootu ajjeeseedha faannoo yoo ta'e kan ijaare akkuma atuu ammanaa kaasuu yaalte isaanumatti ijaare isaanumatti achiise hammas isaanumatti harkaa qaba gaafa wal jibban sobanii wal wanneedhu malee wal jala jiru jechuudha kanaafuu uummanni keenya maal gochuu qabaan dirqama qabsoo isaa wal dubbisee keessaan maaliif amma nam tokko yoo rakkoo waanuma tokko dhugaa dubbatti biyya kana keessatti hin du'aa hin ajjeefama hin hidhama kanaafuu keessootiin wal hubatee walii amanamee tokkummaa isaatiin qabsaa'ee amma ofirraan kaasinetti rakkoon biyya kana keessatti ni dabala malee wanti irratti hin jiru maaliif mootummaa ofiin jedhee murni walitti gurmaa'ee hannaaf ijaarame kun hannaaf mootummaa biyya bulchuudhaaf otoo hin taane hannaaf kan ijaarame kun hattuun immoo abbaa irraa hattu yookaan hin ajjeesti yookaan immoo oohatteedatti kanaaf isa kanaaf qabsootu nu barbaachisa uummanni keenya ammas ka'uu qaba dammaquu qaba wal gorsuu qaba wal hubachuu qaba akkasumas isaan keessas kan jiru gorfachuu qaba maaliif namoonni tokko uummata keessa taa'anii waan har'a nyaatanii bulaniif birrii 5 birrii 10 birrii 20 dhibba tokko waan argataniif uummata walii dabarsanii kennanis uummata keessa jiru inni kun dhaabbachuudha qaba maaliif ishee har'aa qofaa ilaaluun barbaachisaa miti uummanni Oromoo uummata guddaadha uummata saboota adda addaa of keessatti qabatee jiraatu sirriidha haa ta'u garuu tokkummaa isaa qabatee waan gochuu qabu waliin
waan achi keessatti rakkoo mul'attu immoo wal gorsaa wal deebisaa deemee qabsoo kana irra aanuun dirqama yeroon gaafattudha jedhee nama nan akka nam tokkotti. Ayya fayyaa ta'a waan murna kanaa waan bal'aa irraa kaasuu dandeenya. Amma yeroodhaa gara yerootti maali qaamolee garaa biyya kana keessa jiran qabatanii yeroo itti qabsoo uummata kanaa faallisuuf isaan deemantu jira. Amma akka heerri biyya kanaa jedhutti waan sikularizim jedhamutu jira. Maali amantii fi mootummaan gargar akka ta'ettidha kan jiru akka sirnaatti akka seera biyyattii irra taa'etti. Garuu yeroodhaa gara yerootti kan nuti argaa jirru qaamni mootummaa dhufiin jiru muummichi ministeeraa mataan isaa yeroodhaa gara yerootti ajandaa amantootaa keessa seenee waldaa amantaa kiristaanaa waldaa dhaabbilee amantoota musliimaa amantoota garagaraa cufa walitti yaame yeroo inni ajandaa siyaasa isaanii ajandaa bilchiginnaa itti balballoomsan argina. Qaamni silaa hoogganaa amantiillee ofiin jedhullee yeroo itti mootummaa kana nuuf tursiise akkas godhe jedhanii haasaantu jira. Gama biraatiin irratti isaan qabata gara gadootti ammoo ni yaadattu yoo ta'e lixa Oromiyaatti cherchii keessatti nama gadi baasanii yeroo itti ajjeesanii sabichi achi keessa jirutti haqachuuf jecha rakkoo akkasii uumantu jira. Kibba bahaa Oromiyaa Arsii bahaa keessatti ni yaadanna baruma darbe kana keessa mana amantaa keessatti yeroo akkas godhantu jira. Masgiida gubanii nama amantaan isaa kiristaana ta'etti gube jedhanii yeroo itti uummata walitti buusantu jira. Yeroo kana uummanni walitti bu'aa isaan ammoo ajandaa isaanii balballoomsanii jechuudha. Ni yaadattu lixa Oromiyaa Beegittis Wallaggaa lixaa jechuudha. Namoota hordoftoota amantaa waaqeffannaa warra amantaa musliimaatti ergisiisanii duubaan dhaabatanii nama yeroo itti guban arginee jira. Baruma darbe kana jechuudha. Kun hundi maali biyya mootummaan uummataa filamee fi uummataan filame hin jirre keessatti qaamni ani mootummaa dhufu hin jiru. Aangoo politikaa afaan qawween dhuunfatee afaan qawween uummattoota biyyattii bulchaa jiru kun akka barbaadetti ka barbaade waliin dha'ee waan barbaadu keessaa argataa jechuudha. Kuni waan tokko gama biraatii waa'ee amma misoomanaa kaaftanii jirtanis amma koriidar limaati jedhanii magaalota gurguddaa keessatti ta'aa jiru. Wanti kun aga godaattu magaalota baadiyyaa keessatti gadi bu'uu qaba isa jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa dhiyeenya kana paarlaamaa irratti dubbataa ture. Kuni maali ajandaa Oromoo jijjiiru. Gama kaaniin Oromoon misooman of danda'eera wabii nyaataa argateera jedha. Garuu xeefii qabeenya isaarraa dhiibamee waan qabu saamamee kadhattuu baqattuu rakkattuu ta'ee waan nyaatu dhabee kan rakkataa jiru Oromoodha jechuudha. Asiin ammoo isaan qamadii qonnee ekspoortii godhaa jira jedhanii uummata sobu. Warri raayyaa sooshaal miidiyaa jedhamu ammoo waan isaan itti kennan kanaan balballoomsa. Addunyaan kana dhugaasiiti. Nageenyi waaraan mirkanaa'ee jiru. Nageenyi biyya kana keessatti hin jiru. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessinaan qurxummii balleessuu madda bishaanii goysuudha jedhanii ijoollee barbaadanii uummata jumlaadhaan ajjeesaa jiru, hidhaa jiru, fixaa jiru. Kana ammoo addunyaan akka gaariitti waan kun akka irraa hin beekneef yeroo hundumaa ukkaamsanii sagalee uummataa ukkaamsu. Uummata keessatti warra garaa bultoota kaadireef kaabinee dabalatee warra paarlaamaa keessa taa'u kaan baankiidhaan ukkaamsu. Isa kaan isa biyya keessa jiru ammoo taankiidhaan ukkaamsu. Afaan qawweetiin akka inni hin dubbanne. Warra waa dubbateetiin hin jedhe mana hidhaatti darbatu. Isa dantaadhaa sossobamu ammoo mana hidhaatii baasanii aangoon kan sobamu aangootti kennu kaan mallaqaan afaan ukkaamsu. Isa dideetiin hin haga xumuraatti ejjennoo isaatiif falmatu ammoo mana hidhaatii baasanii ajjeesanii waraabessa nyaachisu jechuudha. Kun cufti isaa waan waggoota 5 6 darban kana bulchiinsa sirna bilchiginnaa kana jalatti uummata keenya irratti taatee ta'aa turedha jechuudha. Kanaaf wanni amma naannoo keessanittis ta'e guyyaa dheengaddaa gaafa 9-10 namoota amma duratti maqaa dhooftan dabalatee namoota maqaan dhayin hedduuyyuu jiran irratti kan ta'e kanumaa jechuudha. Kanaaf akkuma isin jettan falli jiru falli waaraan uummanni Oromoo rakkoo irra turee fi irra jiru baree fuuldureen isaa immoo ifnaan akka ta'e baree murna kaleessa dhufee har'a akka barbaadetti uummata kana nyaatee birorraa kufuu jiru kanaaf jecha jilbifachuu dhiisee waan danda'uun qabsoo barbaachisu gochuu qaba. Wanni hin dabarre hin jiru murteessaan maali uf beekee wal beekee namni waloodhaan ka'ee dhimma isaa irratti waloodhaan tasgabbiidhaan qabsoo kana geggeessutu furmaata. Tarii gama kiyyaanii waan isin gaafadhu xumuradheera yaanni naaf ni jira jettan yoo kan jiraatu ta'e carraa kanatti dhimma baatanii qaamuma ani mootummaa dhufiin jedhu aangoo politikaan afaan qawweetiin uummata biyya kanaa unkuree bulchaa jiru dabalatee uummata Oromoo biyya keessaa biyya alaatiif dhaamsi qabda yoo jiraate carraa kana fayyadamuu dandeessu. Ayyeegaa maalinni uummanni Oromoo biyya keessas jiru biyya alaas jiru ani beekaadhas ni jedhu ani abbaa qabeenyaatis ni jedhu beekumsi qabeenyaa qabeenya keenya uummata keenyaaf hin ta'u yoo ta'e bu'aa tokkoyyuu hin qabu maaliifi anarra nyaadhee buluu danda'a. Konkolaataatiin deemuu danda'a, xiyyaaraan deemuu danda'a, beekumsi koo piroofeesara ta'uu danda'a, dooktara ta'uu danda'a. Kanaaf kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Garuu bu'aa uummata koof qabsoo uummata koof hin ta'u yoo ta'e kan tuudha jechuudha. Bu'aan qabu jechuudha. Kanaaf barachuun keenya uummanni keenya toon baratiin kan nu barsiise waan irraa fuudha, rakkina wayii irraa fuudha, dhibee wayii na gargaara. Akka namni alasaa barsiifate akka nama birrii baankii keewwateeti. Kanaaf uummanni keenya biyya alaas kan jiru biyya keessas kan jiru nama daddabalee kan dubbachuu barbaadu beekaa haa ta'u abbaa qabeenyaa haa ta'u yeroo inni itti uummata Oromoo gargaaruu danda'u amma. Maaliif amma uummanni Oromoo sararaarra jira yookiin kufee baduuf yookiin ka'ee akka sabaatti jiraachuuf uummanni Oromoo yoomiyyuu mirga namaaf guyyaa tokko sa'aatii tokko qabsaa'ee hin beeku. Maaliif jiraachuuf qabsaa'a akka sabaatti jiraadha. Saba kamiin wal qixxeen jiraadha malee saba kamiyyuutii olitti jiraadha miti waan ta'eef hundumti keenya wal taanee beekaadha wallaalaadha abbaa qabeenyaadha qabeenya kan hin qabne hiyyeessadha jechuudhaanis illee yaada tokkoon afaan tokkoon qabsoodee murna kana ofirraa kaasuun dirqama keenya isa xumuraati kan hin jedhu ibsuun barbaada akkasumas immoo isinis warri miidiyaa gama keessanii miidiyaan baay'eetu jira kan afaan Oromoo dubbatu garuu kan Oromoof dubbatutu dhibe kan afaan Oromoo miidiyaan dubbatu hedduudha garuu Oromoof kan dubbatu bicuudha tokkodha yookaan lamadha kanaaf miidiyaan Oromoo
Oromoof dubbachuu, rakkina Oromoo dubbachuu, rakkina Oromoo qorqoree baasuun dirqamuma waan ta'eef isinis dirqamuma keessan baatanii isiniin jechuun barbaada. Asmaan isinis galatooma maaliif rakkooma uummata keenya rakkoo nu keessa jiru baasnee abbaatti himannuyyuu dhabaati turre. Akkasuma ishuma kan nu gaafattanii rakkoo uummata keenya addunyaaf ibsuun waan gaariidha. Miidiyaan waan salphaa miti. Miidiyaan rasaasa caala. Maaliif murni kunis miidiyaalee adda addaa qabateeti dhugaa uummata Oromoo fuudhee soba godha. Soba ittiin inni uummata Oromoo hatummoo dhugaa godhee addunyaaf dhiyeessee addunyaallee buujaajessuu waan barbaaduuf miidiyaanis jabaadhaa isiniin jechuun barbaada ani fixadhe. Ayyee jiraata ona warra guduruu Wallaggaa sodaa nageenyaaf akka maqaan keessan hin dhabne barbaadan haala qabatama naannoo sanii addatti hararaafamaa hidhaa jumlaa ajjeechaa walumaa galatti rakkina uummanni keenya Oromoo keessa jiru irratti yaada nuu kennitaniif